ifaajuu qabdi dadhabuu qabdi aarsaa hojjettee nama gammachiisuu dadhabdus waan hamaa dubbattee nama mufachiisin nama rifachiisa. Ashama harka fuunee hordoftoota lalistuutu nageenya rabbii bakkaaf galma jirtanitti isiniif baay'atu maatii wankoo akkam jirtu fayyaa keessanii anis nagaa kooti isinis nagaa guutuu akka qabdan rabbirraa abdiin qabaa nageenya rabbii dabalee daddabalee bakkaaf galma jirtanitti isiniif baay'atu ingasee dhabne hirriba keenyallee dhabne yeroo keenya qisaasessine waan ittiin milkoofneef ifaajoon immoo hin barbaachisu kanaafiyyuu booruu keenya yookiin kaleessa keenya jijjiiruu dadhabnus booruu keenya fooyyessuudhaafi hiree guddaa qabna itti haa fayyadamnu nisiniin jedha hiyyummaa kaleessa keessa turre faarsuuni hiyyummaa sana diignee durummaa nun taasisu yoo hojjenne yoo ifaanyee duromne malee har'a teenyee hiyyummaa kaleessa faarsuun yookiin immoo hiyyummaa kaleessa itti dhalannee guddanne sana leellisuuni durummaa nun gonfachiisu. har'a teenye iddoo kanarra teenye hiyyummaa kaleessa itti dhalannee itti guddannee sana faarsuun yookiin immoo waan sana haasa'uuni durummaa nun gonfachiisu yoo hojjechuu ta'e malee kan nu duromsu waan kaleessa sana haasa'uuni yoo irraa barachuuf ta'e malee odeessanii duromuun hin danda'amu hojjetanii duromuu malee jechuudha kaleessa fooyyessuuf yaadurrammoo booruu ofii jijjiiruuf ifaajutu irra gatii qabeessadhaan isiniin jedha. Akkuma sana qofa otoo hin ta'ini hawwiidhaan duromuun nu mo'ata yeroo hedduu hawwuutinis duromuu hin danda'amu hojjetanii duromuu malee hawwuutinis duromuu hin danda'amu garuu ifaajee dafqitee dadhabdee aarsaa kaffaltee gatii baastee garuu duromuu yookiin immoo har'arraa xiqqoo jijjiiramuu dandeessa gargaarsa rabbiitiin jechuudha. Jijjiiruu yookiin immoo fuuldura keenya fooyyessuu yaaluutu irra gatii qabeessadhaan isiniin jedha kanaafiyyuu har'a teenyee booruuf yoo yaanne waa baay'ee itti hojjechuu dandeenya gufuu dhaloota karaarraa kaasuu dandeenya ofirra dabarree bu'aa buusuu dandeenya biyyattiifuu yoo yeroo keenyatti humna keenyatti tooftaa keenyatti humna nama barateetti fi isa beekutti yoo fayyadamne har'a teenyee booruu jijjiiruu dandeenya fooyyessuu dandeenya iddoo kanarra teenye booruu keenya isa fuuldura gufuu fuuldura keenya kaasuu dandeenya iddoo kanarra har'a teenye jechuudha kanaafuu kaleessaaf gaabbuu yookiin immoo kaleessa liqinfamne kaleessa fooyya'uu yaaduun fooyya isa kaleessa sana dudduuba deebinee yaaduun homa gatii qabeessa isa darbeef yaaduu isa darbeef aaruu yookiin immoo dudduubee kaleessa yookiin taatee kaleessa sana fooyyessuuf yaaduu yookaan aaruu otoo hin ta'in fuuldura keenya jijjiiruuf xaaruutu barbaachisaadha fuuldura keenya yookiin immoo carraa nu eeggatu amma umuriitiin jirru ni jiraanna waan ta'eef jireenya har'a jiraannu kana keessaati xiqqooshi kanarra fooyya'aa taanee akka jiraannu ifaajuutu gatii guddaa qaba har'a teenyee yoo booruuf yookiin isa kaleessa sanaaf kan dudduubatti deebinee yaannu ta'e har'a teenyee kan dudduubatti galagalleessa kaleessa gaabbinu isa kaleessa fooyyessuudhaaf kan aarru yoo ta'e of miidhuudha malee bu'aa biraa hin qabu kanaafiyyuu dudduubatti deebinee isa kaleessa sirreessuun hin danda'amu garuu isa fuulduraa fooyyessuudhaaf otoo hin ta'in isa fuulduraa fooyyessuudhaaf haa tattaaffannuun dhaamsa kooti har'a gaafa teenyee isa kaleessaaf boonyu mata bo'oo dabalanna har'a teenyee isa kaleessaa fi kan hin hixuun yoo ta'e ammas aarsaa biraa kaffalaa jirra jechuudha fuuldura keenyallee rakkinni dachaa ta'e waldhaalee nu eeggata jechuudha kanaafiyyuu rakkinni dachaa fi rakkinni mo'ataa ta'ee akka nuti yaane isa kaleessaarraa baranne booruu keenya fooyyessuudhaaf kutannoo qaba yeroo hedduu isa kaleessaa yaaduu isa kaleessaa aaruutu dhibeefis ta'ee dhiibbaa adda addaaf nu saaxila jechuudha inni kaleessaa akka hin deebineerraa tarii miidhamuu dandeenya waan kaleessa dabarsineerraatti tarii miidhamneerras ta'uu danda'a fayyadamneerras ta'uu danda'a
tarii yoo hin fayyadamne irra ta'e isa kaleessaarraa faayidaa isa kaleessa keessatti liqimsuun yookiinis immoo yeroon kaleessaa darbisuun nu fayyadeera taanaan yeroo nu fayyade sana as deebisuu hin dandeenyu yookiinis immoo haala kaleessa itti turre sana har'a taasisuu hin dandeenyu as deebisuu hin dandeenyu jechuudha. Kaleessa jiraachaa turre isa gaarii sana akkamittiin fooyyessi sanatti akkamiin hin deebi'a jennee itti yaaduu fi daandii sanatti nu geessu barbaadu tooftaa barbaadu mala adda addaatti fayyadamuutu fuuldura keenyaaf jijjiirama midhaanne kan hidhituun yoo ta'e homaa jijjiirama hin fedhu jechuudha. Tarii yoo jireenya hin taane yookiinis immoo jireenya yaraa jireenya qormaataa kan dabarsinu yoo ta'es immoo tarii isa kaleessa sana umurii koo kaleessa akkasitti dabarse sana otoon akkas godheera ta'e jechuunis homa wanti inni gatii nuu qabu hin qabu har'a irratti kaleessa darbeera suni badeera dhumeera waan badeedha waan ta'eef arguullee hin dandeenyu itti deebine arguun guyyaa har'a jiraanne kana sa'aatii amma fayyadamne kana booda fayyadamu yeroo biraa fayyadamu hiree hin qabnu jechuudha. Yeroo amma itti fayyadamne kan yoo hamaafis itti fayyadamne gaariifis itti fayyadamne darbeera jechuudha. Daqiiqaan amma sekendiin amma itti fayyadamaa jirru kuni tarii nama arrabsuutiin dabarsine ta'uu danda'a tarii waan keeree hojjechuutiin waan gaarii tarii waan hamaa hojjechuutiin dabarsine ta'uu danda'a daqiiqaa kana tarii waan gaariitiin hojjenne dabarsine ta'uu danda'a garuu galmeesse suni darbeera jechuudha. Yeroon keenya akkuma nuti itti fayyadamnedha jechuudha. Yeroo nuti keessa jirru gaariif yoo ta'e gaarii nu barreessee darba hamaaf yoo ta'es hamaa manuu barreessee darba jechuudha. Haftee umurii kee keessatti waan gaarii dalaguudhaaf ifaajii umuriiwwan darban kaleessa isa darbe sana hamaas ta'e gaariisi kaleessa yaaddee fuuldura keetti kaleessan dudduubatti yaaddee as deebisuu yaaduu otoo hin ta'in fuuldura kee isa haftee jireenya keessanaa fooyyessuudhaaf fooyya'aa taasisuudhaaf mo'ataa taa'uudhaaf ati tattaafachuu qabda jechuudha. Yeroon keenya akkuma nuti itti fayyadamne yoo gaariif itti fayyadamnes fuuldura keenya fooyyessuu jijjiiruu dandeenya. Rabbinya itti fayyadamnes akkasuma jechuudha. Fuuldura keenya yoo gaariif itti fayyadamne fooyyessinee waan gaariitiin dabarsuu dandeenya yookiin immoo galmee gaariitiin dabarsuu dandeenya. Akkuma gaariif itti fayyadamnu sana hamaallee itti fayyadamne yoo dabarre galmee sana fudhatee darba jechuudha. Kanaafiyyuu kaleessa fooyyessuu yaaduu otoo hin ta'in booruu keenya yookiin egeree keenya jijjiiruuf yaadutu gatii qabeessa nu taasisa. Umurii keenya keessattis gatii nuuf qaba. Kanaafuu kaleessa fooyyessuu dadhabdus booruu kee jijjiiruuf hiree guddaa qabda. Kaleessa as deebisuu dadhabdus booru isa sitti deemaa jiru kana simachuudhaaf qophii taatee ifaajuu qabda dadhabuu qabda aarsaa kaffaluu qabda. Booruuf jijjiiramuun nama jijjiiramaa ta'uun booruuf jijjiiramuun gatii guddaa nama kaffalchiisa. Sana kaffaluuf immoo fedha qabaachuu qabda. Yoo fedha hin qabaanne gatii kaffaltee waa argachuuf gatii kaffaltee waan gaarii bira ga'uuf yoo fedha hin qabaanne itti milkaa'uu hin dandeessu. Waan gaarii hojjettee nama gammachiisuu dadhabdus waan hamaa dubbattee nama mufachiisin nama rifachiisin kuni dhaamsa kooti. Binko har'a kana fakkaata jalqabarraa kaastanii amma yoona warreena hordofaa turtan hedduu galatooma faadhaa isiniin jedha bakka isin jirtanii nageenyi rabbii daddabalee haa jiraatu laayikii taasisuu na jajjabeessaa koomentii barreessuu yaada keessan namni beekan qabu garuu amma beekurraa dubbata beekesaa ta'u otoo hin beekin wanti isin mufachiise yoo jiraate na of qophii biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa.